Meeshaa kwaalitii guddaa qaban meeshaalee biyya alaarraa gara Itoophiyaa dhufe kan akka shinii bunaa akkasuma erkabootii diblaayitii aaran seenee jira. Akkasumallee saanii siraamikiin kan biyya alaa bifaan kan mimmiidhagan baay'ee kan namatti tolan gara biyya keessaa seenanii jiru. Meeshaa kwaalitii baay'ee qaban. Yooyyaa ashama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'a meeshaalee kwaalitii guddaa qaban meeshaalee biyya alaarraa gara biyya keessaa seenan hedduutu jira. Akkasumallee jalqaba irratti akkuman kaasee erkabootii diblaayitii yeroo ammaa kana kam diblaayitii hin qabnetu baay'inaan seenaa jira. Haa ta'u malee erkabootiin diblaayitii suni kan nuti beeknu gubbaan isaas eessi isaa muluun mastaawutiidha. Haa ta'u malee hundi isaa diblaayitii hin qabu. Diblaayitii hin qabu malee kwaalitii guddaa kan qabu. Haala jijjiirratee dhufeetiin jira jechuudha. Saanii siraamikiin saaniin biyya alaa jechuudha. Kan biyya alaas kan biyya keessas akka isin barbaaddan jira. Qodaa sukkaara itti naqannullee bifa nikeelitiin akkasuma bifa fashkootiin jira jechuudha. Meeshaalee biyya alaa. Meeshaalee hedduutu biyya keessatti yeroo ammaa kana argama. Egaa maarree qarshiin rakkattu malee wanni biyya alaatti nuti mana madaamii keessatti hawwaa turre osoon sahanii akkanaa bitadhee osoon burcuqqoo akkanaa bitadhee osoon kidaanii akkanaa bitadhee jennee wantoonni nuti hawwaa turre biyya keenya Itoophiyaa keessatti injira jechuudha. Waanan qarshii qabaannan wanni Itoophiyaa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jedha. Kun akkuma argitanii bakka kanatti shinii gurraacha ta'e jechuudha. Gurraacha ta'e gubbaa isaarra qofa qarxii kan qabu. Erkabootiin kunillee jechuudha agarsiisa firra naqan malee erkabootiin kuni ka gurguramuudha. Haa ta'u malee erkabootiin kuni baay'ee kwaalitii guddaa qaba. Guddinas qaba jechuudha. Kan ixaan itti arfatan akkasuma wantoota tokko tokko qaba jechuudha. Garanatti immoo kan argitanii erkabootii diblaayiitiidha jechuudha. Isaan amma isinitti agarsiise irraa garaagarummaa hin qaba jechuudha. Diblaayitiidha. Haalli guddina isaanii garuu tokkumaadha jechuudha. Diblaayitii qaba haalli guddina isaanii tokkumaadha. Yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wantoonni mana keessaa meeshaaleen mana keessaa baay'ee kwaalitii hedduu qabu jechuudha. Baay'ee nama gammachiisu. Ji'aan bara baraan meeshaaleen jijjiirama jechuudha. Kaalrii isaa, haalli hojii isaa, diizaayinii isaa hundi ni jijjiirama. Egaa saanii siraamikii jechuudha. Hedduun keessan siraamikii isaanii nu dhiyeessi jettanii siraamikii isaanii kan akka mana madaamitti hawwinu suni jechuudha. Diizaayinii garaagaraatiin jira jechuudha. Roogar feedhan illee jira. Haala kanaan kun haala harka kiyya irratti illee in argitu jedheen yaada haala kanaan illee jira jechuudha. Baay'ee dhugaa yeroo mana meeshaalee dhaqanii mana meeshaaleetii baay'ee nama hin godhu dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa meeshaan hedduu diizaayinii qayyaratee dhufe waan ta'eef meeshaalee akkanaa yeroo argan baay'ee nama hin godhu. Hedduu tokko isaaniin zirgiin jechuudha. Siraamikii ta'ee zirgii ka biyya alaa kanneen amma isinitti agarsiisaa jiru. Kana laandiin bukkee jiru sun ka biyya keessatti. Kunillee jechuudha saanuma zirgii taatee siraamikii kan biyya alaa sanaa baay'ee ulfaatti jechuudha. Furduudha keekii garagaraa itti nyaachuudha. Akkasumallee akaayii garagaraa yeroo sagantaa wayii jiru qoloo yookiin akaayii garagaraa itti dhiyeessuudhaaf hin ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf asitti immoo asitti immoo kidaanitu jira jechuudha. Kidaanii tokkichuma kidaaniin kun baay'ee siraamikiidha. Ulfuudhuun isaa baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf incima jechuudha. Garuu kwaalitiin isaa kana jedhee isinitti himu. Saaniin kunillee jira akkasuma masoobiinillee gosoota garagaraatu jira. Xiqqaa kan biddeena yeroo tokko mana namaa ittiin qabatanii dhaqan xiqqishuu jechuudha. Ishee akkasitu jira. Erkabootiin amma lafatti argitan kuni biraan darbee siiniin isaa adii qulqulluudha. Erkabootiin isaa illee bifa kanaan jira. Saanii abbaa lamaa jechuudha. Asitti saanii abbaa lamaa kan yeroo keessummaan dhufee nyaata bakka aynata lama ittoo yookiin waxii aynata lama itti baastanii kan dhiyeessitanidha. Bifa kanaan jira. Burcuqqoo kwaalitii
kunillee hin jira jechuudha. Burcuqqoon kunii kalarii hedduutu jira yeroo ammaa kana kalarii 3-4-5tu jira yoo akkam xiqqaate. Kunillee kan aannaniiti jechuudha. Kuni kan aannaniiti baay'ee kwaalitii guddaa kan qabu baay'ee kan namatti tolu. Isiniin jedhaa egaa daawwattoota keenya meeshaa as keessatti argitanis yoo ta'e meeshaa iskiriinshatii godhadhaati meeshaa barbaaddan ajajadhaa. Bakki ati geessitu eessaa warri jettanii Amboo nan geessaa Tullu Boolloo Amboo Sabbata naannawaa Walisoo kanallee hedduu nan geessa jechuudha. Kan amma argaa jirtan kunis irkabootidha innis bifuma biraatiin kunillee kan shaayiti jechuudha. Egaa maal isinitti wanni biyya halaatti argamu asitti argama asis inuma jira.